Harka fuune akkam jirtu baga gara YouTube channel koo nagayaan dhuftan isin jecha namoonni waan baay'ee gaaffii na gaafatan tokkotu jira. Hunda keenyaan yeroo baay'ee gaaffii nutti ta'ee to'ii kan nu rakkisu. Hundi keenya guddachuu barbaanna. Hundi keenya dureessa ta'uu barbaanna. Rakkoo keessaa ba'uu barbaanna. Qabeenya wanta barbaanne konkolaataa barbaanne bitannee mana barbaanne ijaarrannee yookaan bitannee to'ii jireenya gaarii jireenya mijataa keessa jiraachuu barbaanna hundi keenya. Garuu maal seetan akkamittan hojjedhaa amma mindaa manaatan argadhaa mindaa kanaan mana kiraayii keessan ta'a kiraan kaffalaa taaksiin hin jira nyaanni hin jira waan baay'eetu jira jedhaniiti akkamittan milkoomuu danda'a qarshii kanaan milkoomuu akkamitti danda'ama jedhaniiti hiriyoonni koo baay'ee isaanii na gaafatu. Gaaffii kana yeroo hundara maaf kan hin hojjenne jedheetan gaafadhaan maaf kan hin hojjenne hin danda'amu wanni kana hin ulfaata qarshii kana akkamittan danda'a qarshii bari hin qabume qarshii fiduudhaaf dura sammuun kee reediidha. Wanti guddaan kana gaaffii kanaaf gaafachuu qabdu. Qarshii hin argadhu qarshiin hin jiru osoo qarshiin qabaatin akkamittan biizinasii hojjechuu danda'a jettanii to'ii sammuu ofiidhuun dura akkamittan qarshii argachuu danda'a akkamittan qarshii argachuu danda'a jettanii to'ii yaaduu barbaachisa. By the way guys namni jalqabuma duraa jechaadha way hojjechuu barbaade fedhii guddaa yoo qabaate waan abjuusaa san galmaan ga'uudhaaf aarsaa kaffaluu qabu hunda yoo kaffaluu barbaade aarsaa kanfalamuu qabu kanfaluudhaaf jalqaba duraa yaaduu barbaachisaadha. Namni yaadu karaan dhabu dhugaas hin jedha namni yaadu karaan dhabu maaliif seetan hin barbaade hin yaadan yaaduu eegaltan daandiin hin dhabamu karaan ittiin rakkoo keessaa baatan hin dhabamu garuu rakkinni keenya hunda keenya maal seetan yaaduu hin barbaade maali nam muramu waan ta'etu sa'aatii kan hunda yaadu jenneet of mooksina namoonni biraatis akkasuma hin jedhu. Biizinasii hojjechuu yoo barbaadan jalqaba duraa yaaduu barbaachisaadha. Tasgabbooftanii to'ii ofii keessa nama biraa gaafachuu miti. Har'a waan akkanaan barbaade waan akkana hojjechuun barbaade jettanii to'ii nama yoo gaafattan hiriyoota keessan yoo gaafattan biizinasiin keessan gaafsan feelii ta'uu eegala. Gaafsan kufuu eegaltu. Hiriyaan kee waan biraas jira. Maatiin kee waan biraas hin jira. Yaada biraa jechaadha. Ollaan kee waan biraas hin jira. Waan adda addaa jechaadha. Kanaaf daa'ilaama keessa galtaa. Konfiizdii taataa. Isaan booda waan qabduuf waan dhiiftu wallaalta. Kan ta'uu qabu wanta sammuu keessan keessa jiru wanta nan hojjedha jettaniitu amantan tokkotti hojjechuudhaaf jalqaba duraa qarshii akkamitti argachuu danda'a jettaniitu sammuu keessan teessanii tasgabbeeffatanii to'ii yaaduu barbaachisa. Yaaduu eegallaan dhugaas hin jedha an amazing waan biraa kireetii gochuu dandeessu. Yaaduu eegallaan waan baay'ee hojjechuu dandeessu. Sammuun keenya maashiniidha barme. Maashiniidha. Sa'aatii 24 kan hojjetu. Garuu nuti hin hojjechiifne waan ta'eefidhaan rakkichaati jiru. Namoonni way jaalataniitii qarshii barbaada biyya alaatitti hin badan. Keessattuu shamarran keenya. Biyyoota Arabaatiif deemanii to'ii garbittii ta'anii to'ii rakkoo guddaa keessa galanii to'ii akka barbaadetti isaan ajajamanii to'ii kan qarshii ammuma odatin qarshii xinnoodhaan kan jiraatan qarshii miti jireenya miti bar jireenya kana baay'ee ulfaataadha jireenya gubaadha jireenya gubaa kana keessaa ba'uu kan dandeenyu teenyee yaaduu eegalledha maalidha naannoo koo kan jiru. Qarshii akkamitti argachuu danda'a? Firriin jira. Hiriyoonni keessan jiru. Even warri qarshii keessan dhabamanii baankiin jira. Waan gochuu qabdan gootaniitu akkuma ta'etti jechaadha. Aarsaa kaffaluu qabdan kaffaltanii kaayyoo keessaniif kaayyoo wareegamuufii qabdan san yoo wareegamtaniif hin dhabamu qarshiin. Garuu nuti daandii san hin barbaannu. Asuma teenyee inni tole naan jechuu dhiisuu danda'a. Isaan akka naan jechuu danda'u maal jechuu
no irratti cichuu barbaada. Perseverance isa jedhamsan isa maal faatin tsinaat waan kaayyoo keessan galmaan ga'uudhaaf qophooftan sanitti yeroo hunda yaaduu barbaachisa. Yeroo hunda namoota akkamii wajjin ooluun qaba. Baay'ee maal jedhama seetan namoota miliyoonaroota 5 wajjin yoo oolte jaaffaan si taa'edha. Situ jaaffaa ta'a jechuudha. Namoota dadhaboo namoota average ta'a wajjin ooluu eegalte hoo namoota 5 dadhaboo ta'an wajjin ooluu eegalte jaaffaa sidha. Amazing. Baay'ee nama ajaa'iba. Namoota kamii wajjin akka ooltan filachuun barbaachisaadha. Daandii kamirraa akka deemuu qabdan. Kanaaf qarshii barbaadanii to'i qarshiin akkamitti barbaadamaa waan gaafachuu qabdu. That's you live only once. Al tokko qofa dhaaddachee tan kan jiraannu. Wanta hojjechuu qabnu osoo hojjechuu dandeenyu namoota biraatiif ifa osoo ta'uu dandeenyu nuti garuu keessa keenya dukkaneessinee to'i beekumsa oduu qabnu dandeettii oduu qabnu ogummaa oduu qabnu hubannoo oduu qabnu cal jennee to'i mindaa qarshii xiqqoodhaan mootummaa or private kan dhuunfaa keessa waajjira dhuunfaa keessa gallee to'i teenyee umurii keenya gumna gaafa achi seeqnee to'i gaafa yeroon dhumateen booda eega hojii dadhabneen booda teenyee toggaa laallu yeroo san osoo akkam godhee jiraadhe amma akka itti rakkadhuun ture amma naaruun ture amma gubadhuun ture jettu barbaada qarshii har'a eegalaa wanta hojjechuu qabdan hojjedha. Wanti maayigireetii nama godhu hin jiru. Wanti biyya gallakkisanii tooyi nama oofu hin jiru. Kanuma biyyuma keenya irratti waan baay'ee hojjechuu dandeenya. Wanta gaafachuu qabdan gaafadhaa. Saakrifaayii kaffaluu qabaachuu. Saakrifaayii yookaniif aarsaa kaffaluu qabdan hunda kaffaluu qabdu. Dhugaan sin jedha. Waan baay'ee sin jedhu jechuu danda'u. Namoonni waggaa dhaqxanii too gaafattan kanan gochuu barbaadu waan akkanaatti yoo jettan mooraalii keessan cabsuu danda'u. No. Keessa namansiisaa. Jabinaa fi ciminaan dhaabbadhaa. Waan xiqqoodhaan jechuma xinnoon yoo isinitti darbatamte kufuun qabdan. Namoonni waan hin beekneef sin arrabsuu danda'u. Namoonni waan hin beekneef sin komachuu danda'u. Namoonni waan hin beekneef waan baay'ee sin jechuu danda'u. No. Keessa nan beeku sinidha. Ibsaa keessan jiru boru dhalootaaf ifa guddaa akka biiftutti ba'u kan qabu sin keessa jira. Sinidha kana ibsaa kana namoota biraatiif dabarsuu danda'u. Hin dukkaneessinaa. Keessa hin dukkaneessinaa. Waan hojjechuu qabdan hojjechuun dirqamadha. By the way, feelaritiin yookaniif kufaatiin seesituu milkoominaati. Hin kufne taanan, hin rakkanne taanan yoomiyyuu milkooftan. Yoomiyyuu sin hin dabartu. Gochuu kan qabdan har'a gochuu qabdu. Har'a hojjechuu qabdu. It's so easy. Baay'ee salphaadha jettanii tooyi ani sammuu keessa namansiisu yaaduu irra deddeebitanii yaaduu isa eega yaaddaniin booda wanta hojjechuu akshinii gara hojiitti galu sochoo namoota gaafachuu sarchii gochuu baay'een keenya nama gaafachuu hin jaalannu. Osoo gaafattanii argattu yoo gaafattanii argattu hin gaafannu kanaafidhaan nu jala an dhabnu. Kanaafidhaan yeroo baay'ee gaaffii akkuma gaaffitti ta'ee tooyi mallattoo gaaffii guddaan sammuu keenya irra ta'a. No. Gaafachuu qabna. Namatti siqneetu namoota gaafachuu qabna. Cal jechuu hin qabnu. Ni argama yoo sarchii gootan ni argattu. Dhugaan san ni jedha. Kanaaf yeroo hunda irra deddeebi'aatii mi'a of gaafadhaa. Dhaggeeffadhaa. Waan jechuu qabdan, waan hojjechuu qabdan, waan gochuu qabdan murteessaa. Keessa hin dukkaneessinaa. Waan aarsaa sin kafalchiisuu danda'a. Rakkoo ulfaataa ta'uu danda'a. Garuu amma abjuu qabdanitti abjuu keessa san galma osoo hin gahin harkaan kenninaa dhugaan sin jedha. Guddaa galatoomaa. Viidiyoo koo laayikii fi sabskiraaybii gochuu hin irraanfatina. Moor viidiyoon biraas akkasiin ga'u gochuudhaaf sabskiraaybii fuuldura mallattoon jira waan ta'eef isuma sabskiraaybii godhaa. Waan baay'ee waliin barachuu dandeenya. Waan baay'ee wal gaafachuu dandeenya. Even koomentii naa barreessaa waan gaaffii baay'eetu jira waan ta'eef gaaffii sin keessa jiru maal gochuu hin danda'a. Waan akkanaa ta'e yaadettanii koomentii gochuu dandeessu.
waan baay'ee gaaffii qabdan na gaafachuu dandeessu waan ta'eef anaafis mooraaliidha. Sabskiraayib yoo gootan, laayikii yoo gootan namoota biraatiif sheerii gochuu hin irraanfatinaa. Guddaa galatoomaa. Halkan gaarii.